ያየናል የማያይስ መስል ይሰማናል በብርቱ ዝም ሲል አለ የሚረዳን በዙፋኑ ይደርስልን በማዳኑ ድካማችን ሚራራልን የማይስቅ በውድቀታችን በሐዘናችን የሚያጽናናን ኢየሱስ አለ በሕመማችን ሚራራልን የማይስቅ በውድቀታችን በሐዘናችን የሚያጽናናን ኢየሱስ አለ እርሱ ራሱ እንደ ሰው ተፈትኖ ብዙ አልፎበታል ሰውን ሆኖ ከኃጢአት በቀር ብዙ ሆኗል ያልፍበት ይገባዋል እርሱ ራሱ እንደ ሰው ተፈትኖ ብዙ አልፎበታል እኛን ሆኖ ከኃጢአት በቀር ብዙ ሆኗል ያልፍበት ይገባዋል ያስብልናል በጊዜው ሰርቶ ደግሞ ያስቀናል ይመጣል ነገር ዛሬም ያልቅና ደግሞ ስቃለን ቆመን በትናንት ደግሞ እንቆማለን በአዲስ ምስጋና በአዲስ ዝማሬ በአዲሱ ዜማ ይራራልናል ያስብልናል በጊዜው ሰርቶ ደግሞ ያስቀናል ይመጣል ዛሬም ያልፍና ደግሞ ስቃለን ቆመን በትናንት ayyaanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoos jaalalli Waaqayyo Abbaa tokkummaan Hafuura Qulqulluus hunda keenya wajjin haa ta'u ameen. Gooftaa Yesuus Kiristoositti kan jaallatamtan isaan kan eegamtan guyyaa har'aa kan geessan qulqulloonni gooftichaa iddoo garaagaraa biyya garaagaraa haala garaagaraa keessatti kan argamtan akkam jirtu hundumti keessan nagaadha. Ani Waaqayyo isa ulfina qabeessaa kabajamaa mootii moototaatiif galanni haa ta'u nagaa kootii inni isiniinis anaafis hunduma keenyaaf nagaa guutuu kenne Waaqayyo bara baraan haa kabajamu. Ani obboleessa keessanii tajaajilaa keessanii eebbaa abarraati. Waaqayyo bara kana keessatti eegumsa guddaa nu godhee dallaa guddaa nutti ijaaree karaa kanaan qixa kanaan nu ga'eera. Isaaf galatatu mala isaaf kabajamutu mala teessoo isaa ulfina qabeessa irratti galanni isa duwwaadhaaf haa ta'u. Waldaa Maraanaataa Yesuusinis haala adda addaa keessatti eegee ceesisee bubbee garaagaraa irraa hambisee qilleensa hamaa irraa hambisee tajaajiltoota ishee geggeessitoota ishee saba ishee hundumaa Waaqayyoonni gaariin ceesisee asiin ga'eera. Kun kaayyoo isaatiin ta'ee ga'umsa isaatiin ta'e malee cimina nama tokko irraatiyyuu miti isa dhabarruu isaa isa guutuu irratti ol fuudhee kan nama baatu. Kanaaf isaaf galata qabnaa keessi keenya isattiin gammada maqaan isaa bara hamma bara baraatti haa ulfaatu. Egaa Waaqayyootti guddaa gammannaa as keessatti tokkummaa toora onlaayinii irratti argamtu kana keessatti Waaqayyoo waldaa kana baay'ee kabajeera gargaareera. Barumsa adda addaatiin sagalee garaagaraatiin ergaa fayyisuu danda'uun gidduutti hojii isaa isa gaarii hojjechaa nu ceesisaa nu fidateera abbaan keenya. Kanaaf baay'ee sitti gammannaa yeroo hamma har'aatti Waaqayyo waldaa kana keessatti nu laate
boloota gaggaarii Waaqayyoon jaallataniif sodaatanii wajjiniin hojii Waaqayyoo hojjechuudhaan asiin nu ga'etti guddaan gammadaa. Teessoon isaa inni kabajamaan bara baraan haa ulfaatu. Egaa har'a barumsaa itti fufiinsaanii akkuma waldaa Maraanaataa Yesuus toora onlaayinii yookiin sarara qilleensa irratti argamtu keessatti barachaa turre mata duree waa'ee Waaqayyoon amanachuu. Gabaabinaan maal amanattaa mata duree jedhuun walii wajjin barachaa turre. Kutaa 10 darban walii wajjiniin barannee har'a kutaa 11ffaa fi kutaa isa dhumaa walii wajjiniin kan barannee barumsa keenya walitti qabnudha. Waaqayyootti guddaa gammannaa. Isadha kan nu barsiisaa jiru, hafuura isaati kan nu barsiisaa jiru, soora isa waaqarraa isatu nu sooraa jira, dubbii isa jiraataadhaan isatu nu ijaaraa jira. Waa'ee isaatiif galanni kabajamuun haa baay'atu. Egaa Waaqayyoo akka inni arras galaa isa dhumaa kutaa kana keessatti walii wajjiniin barannu akka inni nutti dubbatu, sagalee isaa isa jiraata isa humna hojjetu of keessaa qabu akka inni ergu, isaanis tokko tokko keenya yoo akka inni qaqqabatuu fi Waaqayyoo keenya kadhannaa. Mee haala mijaa'aa keessas jiraachuu dandeessu, jiraachuu dhiisuus dandeessu, garuu hafuurri gooftichaa haala kam keessatti iyyuu darbee hojii waan hojjetuu fi mee Waaqayyo akka inni dubbii isaa erguuf, sagalee isaa akka erguuf, sagalee isaa isa jiraataa jireenya of keessaa qabuunis akka inni nu tajaajiluu fi hundumti keenya fuula isaa duratti dhiyaannee Waaqayyoon walii wajjiniin kadhanna. Anatti dubbadhu, galaa qabda anaaf galaasii, waan Waaqa keessaatiin natti dubbadhu jedhaati Waaqayyoo keessan isa kabajamaa isa guddaa waama. Inni dubbata, warra isarraa baratan hin barsiisa, warra isarraa soorratan hin soora. Mee natti dubbadhu, ergaa kee ergi jedha. Haalli isin keessa jiraattanii haala kadhannaadhaaf mijaa'u ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu haaluma keessa jirtan irratti daandiirra deemaa jirtu ta'e, mana keessa hojjechaa jirtu yoo ta'e, iddoo hojii jirtu yoo ta'e, yaada keessaniin qalbii keessaniin gara gooftaa dhaqa, inni immoo dhufa. Jabaa qulqulluu bara baraa abbaa keenya yeessa geggeessitee har'aan nu geessee geggeessaan kee mudaa tokkoyyuu hin qabu. Geggeessaa guutuu ta'een jireenya keenya baattee nu fiddee jirta. Sitti gammanna. Maqaa keessa dinqisiisaadhaaf galata laanna. Bara hamma bara baraatti teessoo keessa mudaa tokkoyyuu hin qabne irratti galanni siif haa ta'u. Kabajamuun siif haa ta'u. Olol jechuun siif haa ta'u. Maqaan keenya dinqisiisaan bara baraan kan galateeffame haa ta'u. Barruu keessa mudaa tokkoyyuu hin qabne sagaarii irratti nu baatteetta. Ayyaana keessa dinqisiisaadhaan nu ceesifteetta. Diinni amajaajiin utuu badii keenya eegu, kufuu keenya utuu eegu, cabuu keenya utuu abbalu, utuu dheebotuu karaatti hafuu keenya nu garuu darbinee sokkine. Gaara baane, dachaa qaxxaamurre, haala rakkisaa hundumaa injifanne, sana hundumaa keessatti geggeessaa keenya kan taate sidha. Hafuura keeti galatoomi Waaqayyoo keenya. Haala hundumaa keessatti inni nu wajjin ta'e irreen kee haa kabajamu. Maqaan kee ol haa jedhu. Yaa Waaqayyo geggeessaa ati nuuf goote keessatti immoo isa nu akka yaada keetiif jiraachuu dadhabnee, karoora kee keessatti eegamuu dadhabnee, garaa kee gaddisiifne, yaada kee keessaa isa mucucaanne, maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin araara kee nutti agarsiisi. Samii Waaqa kallattiidhaan nurratti bante, yaa Waaqayyo gooftaa maccaa, ati araara kee isa qulqulluu, isa guutuu, dhiiga isa mudaa hin qabne sanaan isa hojii hojjetuuni nu fayyisi, nutti araarami, nu jijjiiri. Jijjiiramuu barbaanna, geeddaramuu barbaanna. Maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin araarri nuuf haa ta'u. Waaqa banamaa immoo nuuf kenni. Ati yoomiyyuu dubbiirra jirta, hojiirras jirta. Yeroo itti dubbii dhabdee waan saba kee ittiin haaressitu, jijjiirtu, dhabdee beektu, seenaa keessatti hin jiru, yoomillee hin jiraatu. Bara baraan ati hojiirra jirta. Maqaa Yesuusiin arrasi samii Waaqaa kana banuudhaan hojii kee hojjetadhu. Dhaloonni dubbii kana dhaga'anii haala kam keessatti iyyuu yaa Waaqayyo dubbiin kun kan isaan qaqqabu miidiyaa garaagaraatiin, dubbiin kun kan isaan bira dhufu maqaa gooftaa Yesuusiin itti jijjiiramuu, itti gargaaramuu, itti fayyuu taarawaa danda'ani. Maqaa Yesuus gooftaatiin hojii kanaan kan mormu diiyaabiloos kan dhaame haa ta'u. Humna du'aa ka'u Yesuus Kiristoosiin kan cabe haa ta'u. Hafuurri badiisaa,
Hafuurri jawwichaa hojii waaqayyootti gufuu ta'u kan barbaadu yeroodhaa gara yerootti hojjechaa kan ture arras utuu isaa danda'ame hojjechuu kan barbaadu waaqeffannaa keenya irratti gufuu ta'u kan barbaadu maqaa Yesuusiin isa dhoofna akkaataatti socho'uu hin dandeenyetti kan dhaame haa ta'u. Rukuttaan harka waaqayyo gooftaa maccaa keessaa bahu isa haa argatu. Kana waan gooteef yaa abbaa galatoomi waaqa banamaa jala nu tursi nu geggeessi dhuma keenya bara keenya bareechee eebbisi maqaa Yesuusiin. Ameen. Egaa maal amanatta mata duree jedhu bifa gaaffiitiin kaasnee kan ilaalaa turre jalatti mata duree xixiqqaa yookiin sabtaayitilii adda addaa kaasnee walii wajjin ilaalaa turreerra. Faayidaan waaqayyoon amanachuu keessa jirus maal akka ta'e namni waaqayyoon amanatu gaarummaa maal argata kan jedhullee ilaalaa turreerra. Keessumaa gara jalqabaatti immoo waaqayyoon alatti amanannaan namni amanatu kamiyyuu yeelloodha kan jedhu walii wajjin ilaallee turre. Arra yeroo walitti qabnu kutaa xumuraa irratti kan nuti irratti xiyyeeffannu ijoo dubbii amanannaan waaqayyoon ala jiru kamiyyuu yeelloodha. Ofii isaatiifis inni amanatamu sun yeellaa warra isa amanatanis yeellaasisa. Hin qaanessa ofumaa itti amanannee turre ofumaa itti hirkannee turre ofumaa nu oolcha jennee yaannee turre garuu nu qaanesse kan namni itti jedhu ta'a. Waaqeffannaan yookiis amanannaan waaqayyoon duubaa kan jedhu ijoo dubbii ilaalle sanaa isa kaasnee isaanii barumsa keenya walitti qabna. Waaqayyoon alatti amanannaan jiru hundumtu waaqayyoon ala amanannaan jiru kamiyyuu yeelloodha yeroo jennu maaliin ibsama? Macaafni qulqulluun amanannaa isa duuba jiru waaqayyoon duuba jiru yookiis waaqayyoon ala jiru maaliin ibsa amanannaa akkasii kan jedhu kaasnee ilaalla. Inni jalqabaa macaafni qulqulluun amanannaa waaqayyoon ala jiru waaqayyoon alatti wanta namni itti amanatu kamiyyuu mannee sariitiitti fakkeessa. Mannee sariitiitiin ifa yeelloodha yeroo jennu. Saganas macaafa Iyyoob boqonnaa 8 lakkoofsa 13 hanga 15 irra dubbii jiru dubbifachuudhaan ilaalla. Akkas jedha. Jireenyi warra waaqayyoon irraanfatanii akkasin ta'a. Abdiin nama waaqayyo malee jiraatus akkasuma hin bada. Abdiin isaa hin cita. Amanannaan isaas akka mannee sariitii hin ta'a. Inni wanta akka mannee sariitii sanatti hin hirkata. Manneen suni garuu hin dhaabatu. Inni isatti hin maxxana. Manneen sun garuu danda'ee isa hin baatuedha. Laala jireenyi warra waaqayyoon irraanfatanii waan biraa amanatanii maalitti akka fakkeeffamu dubbii waaqayyoo jecha ifaadhaan mannee sariitiitti akka inni fakkeeffamu dubbata yookiis ibsa. Mannee sariitiidhaa namni hin beekne jira jedhee hin yaadu. Sababiin isaa magaalaattis baadiyyaattis beekamaadha. Sariitiin kan isheen ittiin qabachuudhaaf mannee sariitii kana kan isheen ijaarrattu mannee sana kan isheen hojjetattuu fi kan isheen barbaaddu nyaanni ishee achi keessatti akka qabamaniifidha. Ilbiisonni akka titiisa adda addaa mannee sariitii sanatti dhaqanii qabamanii isa keessatti yeroo isaan xaxamanii kiyyootti gootee sanaan nyaata ishee kan isheen ittiin qabattuudha. Yoo itti buutan garuu humna tokkoyyuu hin qabu. Namni akka keenyaa yookiis kan socho'uu danda'u uumamni kan biraan yoo itti bu'e qabaallee kan hin guunne si'a tokkoon achi buqqaatee baduu kan dandeessuudha. Manneen sariitiidha. Mana fakkaata yeroo laaltan waanuma sirriitti ijaarame wayii tokko fakkaata. Warra waan xinnoon warra taa'e fudhatee kufa. Amanannaan waaqayyoodhaan ala jiru macaafni qulqulluun kanatti fakkeessa. Akka mannee sariitii yoo itti hirkatan hirkoo kan hin taane, yoo abdatan abdii kan hin taane, nama jalaa kan badu akka ta'etti ibsa. Kanaaf amanannaan waaqayyoon ala jiru yeelloodha yeroo jedhu macaafni qulqulluun maalitti fakkeesseeti? Tokko mannee sariitiitti fakkeesseeti jechuudha. Inni kan biraan maalitti fakkeessee akkamittiin ibsama? Yeelloodha isa jedhu yoo jenne hoffaatti fakkeessa. Hoffaani muka yeroo laaltan uleema jabaa fakkaata. Shimala fakkaata. Hoffaan mishingaa irraa ta'uu danda'a, boqqolloo irraa ta'uu danda'a. Garuu hoffaa ta'e kan jiru yeroo laaltan bareedaadhaaf shimala muka jabaa fakkaata. Garuu yoo naatti waan xinnoo rukuttan kisheettee cabdee baddi. Hundee hin qabdu, jabina hin qabdu, dhaabbannaa hin qabdu.
dagalee ta'uu hin danda'u, dhaabaa ta'uu hin danda'u, ulee ta'uu hin danda'u, offaan. Amanannaa waaqayyoon ala jiru macaafni qulqulluun kanatti fakkeessa. Macaafa Isaayaas raajichaa boqonnaa 1 lakkoofsa 28 hanga 31tti dubbii jiru mana dubbisa akkasidha. Warra irra daddarbanii fi warri cubbuu hojjetan garuu walii wajjiniin hin caccabu. Warri waaqayyoo irraa deebi'anis hin badu. Qilxuu jalatti irreeffatan itti gammadan sanaaf yeella'uuf jirtu. Qilxuu jalatti irreeffattanii itti gammaddan sanaaf yeella'uuf jirtu. Iddoon dhaabaa isa fo'attan sanaafis salphachuuf jirtu. Isin akka qilxuu baalli isaa harca'ee akka iddoo dhaabaa bishaan hin qabnees hin taatu. Namni jabaanii akka hoffaa caccabaa hin ta'a. Hojiin isaas akka barbadaa ibiddaati. Lachanuus walii wajjiniin hin boba'u. Kan isa dhaamsus hin jiru. Laala warri irra daddarban warri cubbuu hojjetanii maal akka isaan ta'an hundee akka isaan hin qabne akka isaan caccaban dubbata. Waaqayyoon dhiisanii qilxuu jalatti hirreeffataniif iddoo itti deemanii hirreeffatan waaqayyoon dhiisanii waaqa kan biraa uumama kan biraa iddoo itti hirkatan sanaafi yeelloon akka isaan argachuuf jiru. Salphinni akka isaan argachuuf jiru itti dubbata. Inni jabaadha jedhamu namni jabaan na oolcha inni jedhamu akka maaliin ta'a jedha. Akka hoofaa hin caccabaa. Akka hoofaa caccabaa hin taa'e. Kanaaf amanannaan abdatamu jira jabaadha kan jedhamu hundumtu waaqayyoon ala kan jiru. Macaafni qulqulluun akkamittiin ibsa? Hoffaatti fakkeessa. Mannee sariitii ilaalaa. Irkoo kan ta'uu hin dandeenye, keessa jiraachuu kan hin dandeenye, itti hirkatanii kan nama baachuu hin dandeenye. Hoffaa immoo ilaalaa, dhaabbata namaaf ta'uu kan hin dandeenye, irkoo namaaf ta'uu kan hin dandeenye, qabatanii laga ce'uu kan nama hin dandeessisne, hoffaa humni keessa kan hin jirre, cumaan keessa kan jirre, jabinni keessa hin jirre, fakkeessaadhuma duwwaadhaaf garuu amanannaa kan fakkaatu ta'uusaa dubbiin waaqayyoodhaa ibsa. Inni sadaffaan amanannaa waaqayyoon alaa yeelloodha isa jedhamu macaafni qulqulluun akkamittiin ibsa seeruuf qullaadhaan ibsa. Qullaa uffataan alatti qullaa deemuutti fakkeessa amanannaa waaqayyoon alaa. Isa kanaan dura mata duree kana jalatti dubbisnee bal'inaan irratti dubbanneerra waan ta'eef kutaa masaa isiniif kenneen irra darba. Innis Isaayaas boqonnaa 20 lakkoofsa 2 hanga 6tti dubbii jirudha. Amanannaadhaaf namoonni hedduun gaafa rakkinaa nu qaqqabu, nu baasu, nuuf jiru, nu isaaniin qabnadhanii kan isaan abdatan waa'ee biyyoota lamaa ilaallee turre. Macaafni qulqulluun kan ibsu biyyoonni garaagaraa kan abdatanii kan akka biyya Itoophiyaa fi biyya Gibxiidha jechuudha. Qabna warradhaan loltuu jajjaboo kan qaban seenaa durii keessatti biyyi baay'een Itoophiyaan nuu jirti, Gibxiin nuu jirti jedhee abdachaa kan ture waa'ee biyyoota sanaa macaafni qulqulluun kan jedhu jechuudha. Waaqayyo yaadatti yoo taatanii waaqayyo Isaayaasiin waamee uffata isaa ofirraa baasee kophee isaas miilla isaarraa baasee waggaa 3 akka inni qullaa isaa socho'u isa gaafate. Isaayaasis akkuma kana qullaa isaa socho'e miilla duwwaas adeeme hidhata isaa mudhii isaatti hiikkatee qullaa eddaa adeeme booddee ergaa isa ittiin qullaa adeemu sana gaafa hiikuuf waaqayyo akkuma kana mootiin Asoor dhufee biyya Gibxii fi biyya Itoophiyaa warra namoonni kan biroon abdatanii qullaa isaanii oofee isaaniin boojee hin deemaa sagalee jedhu ilaallee turreerra. Hiyyeella'u qullaadha yeelloodha yeroo jennu maalitti fakkeeffama? Qullaa ta'utti fakkeeffama. Namni utuu sammuunsaa hojjetu, namni utuu fayyaadhaan jiru, namni utuu sirriitti yaaduu danda'u hammam moofaa taatu moofaa uffatee ofitti maree uffata malee qullaa isaa hin socho'u. Qullaan deemuun sadarkaa qalbii ofii buusuurraa kan ga'eedha yookiin immoo daa'ima xixinnoo ta'uudha. Kanaa achi namni nagaan, namni fayyaan, namni guutuun tokko yoo ka'e qullaa deeme qaanii guddaadha, yeelloo guddaadha. Namichi inni deemeettidha qullee yeellaa.
Amatu namni nagaa ta'e tokko, namni fayyaan, namni dhibee sammuu hin qabne tokko qullaa masaa manaa ba'ee akkam jirtu obbo Baluu, akkam jirtu addee Baluu jedheeti namni nagaadha jedhee hin dubbisu. Maraate jechuudha hin baqata ofii isaatii achi ilaalee darba. Tarii aadaan tokko biyyi tokko jiru. Biyyuma keenya keessaa bakka namoonni qullaa isaanii socho'an hin jira. Baay'ee qaanii kan ittiin taane. Bakka namoonni yoo qullaa isaanii adeemanii walitti hin kolfine hin jira. Garuma kibbaa biyya keenya keessaa isaanumallee akka uffataniif, akka isaan qullaa isaanii dhoffataniif yeroo itti keessa galanii barsiisan hin jira. Garuu bakka aadaan uffannaadhaa barametti namni qullaa deemu jechuun qaaniidha. Waaqayyoon alatti waan biraa amanachuun salphinaadha, qaaniidha yeroo jennu maal jechuu isaati isa jedhuuf egaa qullaadha. Qullaatti fakkeeffama jechuudha. Inni kan biraanii waaqayyoon alatti amanannaan kamiyyuu kan hin amansiifnedha jechuu isaati. Yeelloodha yeroo jedhu kan hin amansiifne yoo itti hirkatan yoo waammatanii abdii kan namaaf hin taanedha jechuutti fakkeeffama. Kanas immoo Ximootiyoos duraa 6:17 irratti maal jedha? Warri amma biyya lafaa kanatti sooressoota ta'anii waan guddaa akka of hin seene abdii isaaniis sooroma isaanii san amansiifne irra akka hin kaanneef isaan hubachiisi. Abdii isaanii Waaqayyo isa waan hundumaa akka ittiin dhimma baanuuf baay'isee nuuf kennu irraa hakaatanii jedha. Maalirraa abdii isaanii godhatiin ija isaanii godhatiin jedha. Sooroma isa hin abdachiifne isa amansiifne irraa akka hin kaanne isaan hubachiiseera. Namoonni baay'een gara maallaqaatti garagaluu isaanii, ija isaanii waan badurra kaa'uu isaanii gaafa argu Phaawulos karaa hojjetaa yookiin soortuu paaster Ximootiyoos warra Efesooniin akka inni gorsuuf ergaa inni itti dhaabu maal kan jedhudha. Namoonni ija isaanii, abdii isaanii sooroma isa biyya lafaa kana isa hin amansiifne irra akka hin godhanne. Ilaalaa hammam yoo qabaate namni, hammam maallaqa yoo baankii guute, gamoo yoo ijaare, namni waan namni lafa kana irratti sooressa isa jechisiisu miiliyoneera, maltii miiliyoneriidha, biiliyoneriidha waan isa jechisiisu yonnaa walitti qabate illee maal mitedha hin amansiisu. Sooromni biyya lafaa kanarraadha. Du'a nama oolchu, dhukkubarraa nama hambisu, balaa biyyatti dhufurraa nama hambisu, dhibee dingata biyya lafaa irratti dacha'urraa, lola dingata biyya sana keessatti dhalaturraa sooromni nama hambisu. Hunduma duukaa namuma duukaa baduutu dhufa, namuma duukaa duutu dhufa. Waanuma yeroo dhiyooti yaadanna mitiiree COVID-19 yookiis koronaan vaayirasiin yeroo addunyaa kanarratti dhangala'e addunyaa kanarraa warri qabeenyaa qabna jedhan, warri beekumsaa hikiminnaatiin, saayinsii fayyaatiin fagaatan yeroodhaa gara yerootti waan haaraa warri oomishan sadarkaa namni opereeshinii hojjeturra darbanii sadarkaa artificial intelligence yookiis roobotiin garaagaraa qophaa isaanii ajaja namootaatiin yeroo isaan opereeshinii hojjetan saayinsii akkasiirra warri ga'an, teknooloojii akkasiirra warri ga'an garuu maallaqni isaaniif teknooloojii isaanii, dandeettiin isaanii dhibee vaayirasii xinnoo koronaa jedhamtu, koronaa vaayirasii jedhamtu yookiis COVID-19 jedhamtu irraa hafuu dadhabanii karaa irratti yeroo isaan dhuman argaa turre. Argaas immoo jirra. Maallaqi akka nama oolchine, beekumsa akka nama oolchine jechuudha. Kanaaf sooromni maaliin godhodha Phaawulos? Hin amansiisuuti saba keetti himi, warra tajaajiltu kanatti himi, ija isaanii sooroma isa lafarraa kanarratti isa amansiifne irraa akka isaan hin kaa'anne. Waaqayyoo isaanii goofticha isa waan barbaachisu baay'isee nuuf kennurraa akka isaan godhatanii fi barsiisi hubachiiseera. Hubadhaa isinillee ijoollee Waaqayyoo. Dubbii Waaqayyoodhaa isinitti himna. Ija keessan qabaachuu keessan irra hin kaa'inaa. Fira jabaa qabaachuu keessan irra hin kaa'inaa. Qabeenya baay'ee holitti qabachuu keessan irra abdii keessan ija keessan hin kaa'atinaa. Wanti isin qabdan kun si'a tokkotti achii baduu danda'a. Si'a tokkotti seenaan isaa jijjiiramuu danda'a. Yookiin immoo isin iyyuu si'a tokkotti waan abdattan waan qaba jettan dhiistanii deemuu dandeessu.
Kanaaf maal godhaare? Biyya lafaa kanarrattis abdiisa ta'e. Biyya ishee waaqarraattis abdiisa ta'e. Waaqayyo irraa abdii keessan godhadhaa. Egaa macaafni qulqulluun nama wantoota akkasii amanatuun maal jedhee waama? Akka macaafa qulqulluu, akka barsiisa kiristaanaattis namni waaqayyoon alatti waan biraa amanatu macaafni qulqulluun maal jedhee isaan waama? Jalqaba irratti gowwaa jedhee isaan waama. Macaafa keenyaa boqonnaa 28 lakkoofsa 26 irratti namni yaada ofii isaa amanatu gowwaadha. Ogummaadhaan kan deddeebi'u garuu in oolaadha. Namni maal amanatu gowwaadha. Namni yaada mataa isaa amanatu ana ofii kootiif ani jira, ani qaxaleedha, ani baradheedha, digirii meeqan qaba, dandeettii akkasiin qaba, tajaajilaan bara baay'ee tureera, maallaqaan manaan qaba, ani jira yaada mataa isaatii namni amanatu gowwaadha. Macaafni qulqulluun gowwaadha waa warra akkasii. Isaan nuni abshaala, nu baranneera, nu beektota, hayyoota ofiin jechuu danda'u. Macaafni qulqulluun garuu gowwaa jedhee waama. Luqaas 12 lakkoofsa 20-21 irrattis immoo Waaqayyo garuu yaa gowwaa edana lubbuu keessi duraa fudhachuuf jiru. Egaa kanatti qopheessite kun hundinuu eenyuuf taareettiin jedhe. Namni badhaadhummaa ofii isaatii tuullatee Waaqayyo biratti immoo badhaadhaa hin ta'ini kunoo akkasin ta'a jedhe. Fakkeenyaan edda barsiisee booddee gara dhumaatti jecha kana dubbate gooftaan. Sooressi tokko akka jiru. Baay'ee qabeenyaa guddaa kan walitti qabate sooressi gowwaa jedhamu tokko akka ture dubbata. Sooressi gowwaa jedhamu kun qabeenyaa isaa hundumaa iddoo walitti qabate booddee yaa lubbuu koo gammadedha. Kan siif ta'u hundumaa walitti qabattee taa'e. Maalan godhaadha? Gombisaa kana nan diigaadha. Haaresseen ijaaraadha. Waan baay'ee karoora baay'ee tarreesse. Karoora Waaqayyo keessa hin jirre. Biyya lafaatti badhaadhaadha. Jireenya hafuuraa isaatti garuu hiyyeessa ture namni kun. Isa booddee akkas jedheenidha. Yaa gowwaa jedhee isa waame sagalee Waaqayyoodha. Nama Waaqayyoon utuu hin taane qabeenya isaa amanatu. Nama Waaqayyoon utuu hin taane badhaadhummaa isaa amanatu. Yaa gowwaa jedhee isa waame. Edana lubbuun keessi duraa fudhachuuf jiru. Egaa kanatti qopheessite kun hundinuu eenyuuf taareettiin jedheen. Namni badhaadhummaa ofii isaatii tuullatee Waaqayyoon biratti immoo badhaadhaa hin ta'in kunoo akkasin taa'edha. Waaqayyo gooftaan nu haa gargaaru. Kanaaf macaafni qulqulluun maqaa gaariin kennuuf warra kam? Warra Waaqayyoon alatti waan kamirrayyuu ija isaanii kaa'atan. Warqee isaaniirra, meetii isaaniirra, fira isaaniirra, aantii isaaniirra, beekumsa isaaniirra, dandeettii isaaniirra warri ija isaanii kaa'ataniif amanannaa isaanii godhatan gowwoota jedhee waama macaafni qulqulluun. Inni kan biraan macaafni qulqulluun ciiggaamaadha jedheetu isa waama. Ciiggaamaa jechuun jibbamaa, baay'ee jibbamaa, baay'ee tuffatamaa, baay'ee kan hin tolle hin taane jechuudha. Isa kanas Isaayyaas 41 lakkoofsa 24 irratti isin homaattuu hin galtanii, hojiin keessanis waa hin baasu, namni isin abdatus ciiggaamaadha. Eenyuun jedha? Waaqayyoolii tolfamoodhaan jedha. Isin homaattuu hin galtanii, hojiin keessanis waa hin baasu, namni isin abdatus ciiggaamaadha. Namni waaqayyoolii tolfamoo warra waa hin baafne, warra waaqayyoon ala jiranitti isaaniin abdatu maal jedhee waama macaafni qulqulluun? Ciiggaamaadha. Namni kun jibbamaadha jechuu caalaa ciiggaamaadha jechuutu baay'ee ulfaata. Baay'ee kan jibbisiise keessa ba'a jechuudha ciiggaamaa jechuun kun. Kanaaf warri waaqayyoolii tolfamoo amanatan abdatanii ciiggaamoo ta'uu isaanii macaafni qulqulluun nutti hima, nu barsiisas. Isaayyaasuma 42 lakkoofsa 17 immoo darbinee yoo ilaalle akkasidha. Warri waaqayyoolii tolfamoo amanatanii isin waaqayyoolii keenya isaaniin jedhanii deebi'anii yeella'uudha adda baase. Warri waaqayyoolii tolfamoo amanatan isaaniin deebi'anii kan abdatan deebi'anii yeella'uuf jiru. Yeella'uu jira. Ni kan biraan macaafni qulqulluun nama waaqayyoon alatti waan biraa amanatu maal jedhee waama? Abaaramaa jedhee waama. Isa kanas Ermiyaas 17 lakkoofsa 5 irratti akkas jedha. Ammas Waaqayyo itti fufee namni nama amanatu jabina irree foonii kan abdatu yaada isaas Waaqayyo irraa kan deebisu abaaramaadha. Maalidha? Abaaramaadha.
Kanaaf macaafni qulqulluun waa'ee warra isaan alatti waan biraa amanatanii waan gaariin dubbatu firoota koo. Wanti inni dubbatu waanta gadi bu'aa waan ulfaataadha. Maal jedhaa? Abaaramaadha. Namni irree foonii amana. Jabina irree fooniitti kan hirkatu. Waaqayyoon alatti waan biraa qalbii isaa kan kaa'atu, jireenya isaa kan kaa'atu, amanannaa isaa kan godhatu maal jedha macaafni qulqulluun? Abaaramaadha jedhee waama. Nu garuu ijoollee waaqayyoo kakuu abaarsaa qabnaarre nuni kakuu eebbifamuutii fi warra eebbifaman akka taanuu fi kan waaqayyoon keenya nu waame. Ija keenya waaqayyoo irraa kaafnee waan biraarra waan badu waan afurra goone warra abaaraman akka hin taaneef gooftaan hunda keenya iyyuu agargaaru. Inni kan biraan warra waaqayyoon alatti waan biraa amanatanii maal jedhee waama? Sokkaa warra badan, warra biyyaa sokkan, sokkaa yookiis warra badan jedheetu waama. Sokkaa yeroo eenyu yaadanna macaafa qulqulluu keessa? Obboleessa isaa Abeeliin kan ajjeese Qaayiniidha. Ati sokkaa hin taataa ittiin jedhee waaqayyoon. Waa'ee isa kanaa Anbaaqom 1:11 garuu warri yakkanii humna isaanii waaqayyoo isaanii godhatan kuni ergasii achi ka'anii akka qilleensaatti fiiganii hin sokkuu jedhe. Waaqayyoo isaanii kan isaan godhatan maal isaanii? Humna isaanii, irree isaanii, jabina isaanii, anummaa isaanii waaqayyoo isaanii godhatanii warra waammatan kuni achi ka'anii fiiganii hin sokku jedha. Hin badu jedha. Hundee hin qabanii jechuusaa. Kanaaf namni waaqayyoon alatti waan biraa amanatu macaafni qulqulluun sokkaa jedhee isa waama jechuudha. Inni kan biraan jaamaa deegaa jedhee isa waama. Kanas immoo Mul'ata 3:17 argina. Atis ani sooressaa geessifadheeraa wanta ana barbaachisu hin jiru in jettaa. Ati nama gadadamaa namni boo'uuf hin ta'u deegaa jaamaa qullaas ta'uu kee beektu jedha. Waa'ee waldoota torban keessaa waa'ee waldaa of hin argineef of dagatte kanaatiin waa'ee kanaa dubbata. Waan biyya lafaatti naannoo sanatti mul'atu bizineesiidhaan qabeenya lafarraatiin soorettii kan taate qorichoonni ija namaatti ija dhukkubbii namaatiif tajaajilanii kan keessatti oomishamuu fi uffannaa gaggaariin miidhagaadha jedhamu kan keessatti oomishamu qabeenyi kan jiru dinagdeen kan jiru waldaa sanaan ati deegaadha, ati hiyyeessa, gadadamaadha, ati jaamaadha, ati qullaadha. Kan barbaachisu ana bira ture ati garuu hin qabdudha. Maaliif akkasittiin jedheen? Jarreen sun waan lafa irratti argamu qoricha isaanii isa ijaaf dibatamu, qabeenya isaanii isa tuullatanii qabanii fi uffannaa isaanii isa miidhagaa irratti qalbii isaanii kaa'atanii jiru. Gama addunyaa hafuuraatti yeroo dhufan garuu hiyyeessota qullaa deegaa ta'anii argaman. Waaqayyoon alatti wanti nu amanannu kamiyyuu yoo jiraate macaafni qulqulluun qabeenyadha yoo ta'e ati deegaadha, ati jaamaadhaan argine qoricha na biraa bitadhu jedhee nu hubachiisa. Inni dhumaa akkuma waaqayyoolii sanaa kan gatii hin qabneedha jedhee waama. Warra waaqayyoon alatti waan biraa amanatanii macaafni qulqulluun kan gatii hin qabne, ati gatii hin qabdu, ati kan gatii hin qabneedha jedhee waama. Ermiyaas 2:37 dubbifna. Warra ati amanatte sanaa ani waaqayyo waanan tuffadhee fi isaan si gargaaruu hin danda'ani. Kanaafis ati mataa qabattee achi keessaa hin baataa. Gatii kan hin qabneedha jechuudha. Ani sin gargaaru warri ati amanatte si gargaaruu hin danda'ani. Kanaaf ati mataa kee qabattee yeelloodhaan achiin deemtaa jedha. Macaafa faarfannaa 135 lakkoofsa 15 hanga 18 yoo dubbifne immoo akkas jedha. Waaqayyooliin saba lafa irraa meetiidhaa, warqeedhaa harka namaatiin hojjetamaniis afaanni itti jira garuu dubbachuu hin danda'ani. Iji itti jira garuu arguu hin danda'ani. Gurri itti jira garuu ittiin hin dhaga'ani. Afaanni itti jira garuu hafuurri isaan keessa hin jiru. Warri isaan tolchanii, warri isaan amanatanis hundinuu akkuma isaaniiti jedha. Warra waaqayyoolii tolfamoo waammatan, warri itti sagadan,
waaqayyooliin warra kan biraa kuni kanadha jechuudha. Afaan qabu dubbatan, iji jiraa hin argu, gurritti jiraa ittiin hin dhaga'an. Warri isaaniin hojjetanii isaaniin amanatan hundinuu akkuma kanadha. Waa'ee kan hin baafneedha jechuudha. Ofumaa afaan qabu malee isaatiin dubbachuu warra hin dandeenye. Warra gurritti ofumaatti jiru malee dhaga'uu hin dandeenye. Warra ijitti jira garuu arguu kan hin dandeenye. Warra akkasii warra waa'ee hin baafneedha. Kan akkasii ta'e isiniif waaqayyooliin tolfamoon keessan waliin caalan warra warqee irraa hojjetamanii, warra meetii irraa hojjetamanii lafa taa'u fakkeenya wayitiin hojjetamu garuu lubbuun keessan jiru. Namni warra akkasii amana tokkuma kana kan waa'ee hin baafneedha dheetu dubbata sagalee waaqayyoodha. Egaa ijoollee waaqayyoo amanannaan waaqayyoon alaa yeelloo akkasiiti, qaanii akkasiiti. Inni nuyi itti amanne amanannaan keenya garuu ammas amanachuu keessan sagatii guddaa qabu hin gatinaa jedhee inni nutti dubbatame garuu amanannaa gaarummaadhaan guuteedha. Waaqayyoon amanachuu keessaa jireenya jira, nagaa jira, milkaa'ina jira. Kuma kanaan dura ilaalaa turre. Kanaaf ijoollee waaqayyoo ija keessan gooftaa keessan isa jiraataarraa kaaftanii waan biraarra hin godhinaa. Qalbii keessanis ormaaf hin ergisinaa. Tolus badus, argamus dhabamus, haalli fakkaatus fakkaachuu baatus waaqayyoo irratti of gataatii waaqayyoon amanachaa jiraadha. Inni immoo isin hin qaanessu. Yeroo hundumaa iddoo isaa jira. Iji keenya waan biraarraa ka'ee warra yeellaanu sun ta'in waan biraarra taa'ee waan biraarra godhannee ija keenya warra yeellaanu sun ta'in ija keenya yeroo hundumaa haala hundumaa keessatti waaqayyoo keenya goofticharra goone gara ulfina isa caalutti gara milkii isa caalutti akka darbinuu fi gooftaan nu haa gargaaru. Dubbii isaa dhageenya kanaas nuuf haa eebbisu. Maqaa isaatiif jedhee ameen. Waaqayyoo bara baraan haa ulfaatu. Inni amma irraatti nu leenjise, inni amma irraatti nu barsiise. Mata duree waaqayyoon amanachuu yookiis maal amanattu jedhu kanaan kutaawwan 11 kana keessatti inni nu ijaare nu tajaajile bara hamma bara baraatti haa galateeffamu. Waaqayyoo keenyaa walii wajjin galateeffannee xumurra. Bara hamma bara baraatti maqaan kee haa ulfaatu. Dubbiin kee jiraataadha. Isa jiraataa dubbii keetiinis immoo nu tajaajilteetta. Ati nu barsiifteetta. Nus warra carraa argatanii sirraa baratan taaneerra. Yeroo kamiyyuu haala kam keessatti iyyuu qalbii keenya, yaada keenya utuu sirraan kaasin si amanannee sirratti of gatuudhaan akka jiraannuuf nu gorfatteetta. Nus dubbii kee kanaan geggeeffamnee si duwwaa amanachuudhaan ija keenya waan kamirraayyuu kaafne akka jiraannuuf immoo ayyaana kee nuuf baay'isii yaa Gooftaa. Inni nu baranne dubbiin kee kun galaa jireenyaa ta'ee jireenya keenya irratti haafu. Hambaa ta'ee jireenya keenya keessatti haafu. Haalli kamiyyuu ergaan kamiyyuu dubbii kana nu keessaa hin fuudhin. Dubbiin kunis nu keessatti dagaage, nu keessatti guddatee, ija danuu godhatee gonfoodhaaf kan nu qopheessu nuuf haa ta'u. Warra dhaga'anii dubbichi isaanitti farachiisu otoo hin taane warra ittiin jiraatanii dubbichi isaaniif faradu, dubbichi milkaa'ina isaaniif ta'u akka taanuuf nu gargaari. Fuula kee nu dammaqsi. Waan kana gooteef ulfaadhu. Qulqulluu mootii bara baraa lafa onaa kana keessatti kan waliif nu laatte. Iddoo ulfaataaf haala ulfaataa kana keessatti walii wajjiniin hojii kee akka hojjennuuf kan walitti nu fidde waa'ee waldaa Maraanataa Yesuus kanaaf sin kadhadha. Barruu kee isa qulqulluuf, isa jiraataa, isa amanamaa irratti isaan eegi. Warra biyya keessa jiranis, warra biyya ormaa jiranis haala isaan keessa jiraatan keessatti ati biratti argamii ijoollee kee gargaari, ijoollee keessa eegi. Zufaanu, miidhagsalen bamaadhaan.